إذا كبجمتوتا دعوتوتا كنا بيارا Oromo community Washington Magala Seattle Durata community Kenya Gamachu Muhammad Fundura Kenya Argama Arra Gamachun Durata community Kenya Guya Adati Natifakata Isafi Me Gamachu Maltu Sitla Gamer Hedu Dungamada Wagala Mambo the Matakenya Wadi Walarkin Devinete Wagada Skip Gone Barahana Garu Devine Walarkin Matakanyane Hedungamade Yerogabati and Rogaba Hanatu Moment Hedunu Bosati Asil and Bartoni maybe camera has a tumula of Tamale Hedujra Jolemba Kita Turejra Bouncy Bowling Kunturejra Nyata Barbecue at the Dagamna Ture certificate at the Dajo Liberal Airman Canajera Mangudota Kenya more Kenya Nutan community can open Era Afturani Become Tikanene Akasumas Championa Wagawaga Tima Madawalabu Tifimo Become Tikanenatra Kanafi Kamachuda Galatobi Gambe Mal Jennani Namnya Wasa Ojatu Abamata Ojatu Beka Tugara Bidubacho Nulli Aqua Femi Galatoma Singenna Namojatu to the Tabin Hawasa for Bilisan Tajalu Kesani Yero Kesanira Yero Ali Yero Timing Timala Kanata Kana Tajajiltani Ogalama Bilisan Tajajiltani Sadrakana and Go Kesan Dugalatoma Singenna Thomas Sanko famity Hawasa Garte Wamtaninya Kisuko famity Nama Garte is in case that the big Abufili or Aragak and Najertani. Kanamali Rakatani got Ajertan. Saganta Kanali Mali Rakatani Kanako Sudan. Before so Bliss and Delagartanu. Ugada Tokofa Haga community Toko Mata Barbachate Matakanya Mulisura Akumarefu Dr. Walani Mrs. Bordi Kenya Hasani community by Barbachar Mata Be America Jirana Be America Jiranus Namaka Fati Jirachanda Garuga for a little community Tigafa Jaranto once Lagafa took up to Devi Argata Warakative Devi Argata a Walitigur by ever by Sarah community of Kotijaram or Romani Moticodu Batamnaja Kesmo State Hanaka Teju Kanaraka and to do voluntary to Matakanea one Hagakana will pick up Kamne Matakana Sadakana to Copesu up Kakaumsa Hanuta Boru Manekenya one Canada Barachok Wagawagada one can Copesu na wante the Kesmana Moto Mata Kenya Mata Ganu and Kenya Mataftan more Eroti they can take an hour can know well Jabesu of Hawas will food of it copying Kumbayer by Sawan Genevan Amanef copy and Opes nature Galatoma Oromoni community Garte Hinkabdu Chara Ikesani Sadaka kana Gaudan Tani me Awas da Katakamisa Mala Ferajatan Gamakesa. Yeah, among Jajilas Nargachu, Malin is Nargatan, Kamina, La Kamin is Nargatan. Right. Nam Hawasni Kenya, Tajalanura Argachuda, Missensata under Kamamiti, Garu Missensi Kenya, Hagana Nebe Kuda, Akamisensatu, a little Nevajino, Tajalota by Senura Argachuda, Philu Filatamu, Ango Kabachuda, Missensata by Everbacha, Tajalas Argachuma, Daran Argachuda, Missensata by Everbacha. Messensata Rafimo Jati Dollar could have Kofano Kofan. Kunimo Garafundrat Manakata Tibita Nugarga. Formality Manatim to go to the Bayan Wargar or real estate in Asaja Rawante, Kana Bayan Wargar Rawante, Manikan Edugalatomi Gamatu Ama Awas Kesuma Abdani, annihilation in Kabu, one has a Jirate, Oromoni, Uldali Garagara, Uldali Garagara, Masija, business Kaliata Kabani, one Nagamaka Nimra Gatani, or Kundista Tanjira, Dubistani, Mega Kabani. Olda Manta, Olda Garagara Hakam, Garagara Yarame, one community Kana no Ganamukaba, community one Oromo will come to Sakana, may one Gamas. Ya Rugada CDB Sufiala, Egano to partnership with Hedur, a Foshonic and Hedura, Manena Mantunda Ojinodena, Church with Ojinodena, Masgido Ojinodena, Matakanya Amata, organization Matakanya Hunda Ojinodena, Hamata, group Hunda, Walter Gisani, Kovati, Maria. Mannequin the good mount by your Mannequin Kawas, Mat Dinagdi, Amma Kenya war small business kan Iola war migrant Kenya ta ani garu
warra biraatu caala warra Somaalee warra Eertiraa warra Amaaraa restooraantii baay'ee qaban baarii hedduu qaban gaazexeessitoonni hedduu qaban Oromoo bira gaafa nuti immoo gara fuulduraatti waan kun akka jijjiiran barbaada. Kana jijjiiruudhaaf immoo leenjii uummata keenyaaf kennuu barbaada. Karaa adda addaa. Irraa haasa'uu qabna. Wanni irraa haasa'uu qabdan amma guddina wanni amma uummata islaamaa guddifatti mooraa sirrifachiisaa jiru kanarraa haasa'uudhaaf bu'aa buusuudhaaf akkama kun goona jechuudhaaf irraa haasa'uu qabna. Baay'ee isin hunda caalaa isiniif baay'ee galata guddaan qaba kabaja guddaan qaba. Warri OFM dhugaatti yeroo hunda lookal miidiyaa keenya sagantaa kana dhuftanii kabarii nu godhu keessatti hedduu galatooma yeroo Oromoon qophii adda addaa qabu yeroo hunda achi jirtu kanaaf immoo miidiyaa lookalii ta'ee waan haga kana initiatiivii mataa keessatti osoo namni tokko isin haga kana godhaa jirtan kanaaf baay'ee isin galatoomuu barbaada jabaadhaa isin jechuuf galatooma asirratti lafee koominiitii kana keessa jirra sanii dhufnee waan kennu jechuudha kana namni biraan nu hojjetu jiru jennee galatooma hedduu galatooma waan kana ijoollee teenya baraaruudhaaf irratti hojjedhaa jenna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaa guyyaa fi magaalaa Siyaatiin ilaalchisee dubartoota jajjaboo lama. Muraad Haadi Muhammad ka lafee duuba koominiitii Siyaatil ta'an lama of biraa qaba. Isaanis Muhammad Margitii obbo Maammaa jedhamu. Kanaaf isaanumatti isin dabarsee yaada gabaabaa yaada walitti dhufeenya koominiitii irraa kana wal qabatee gaggoobiin dabree hawaasni keenya yeroo jalqabaa waraabduu isaatii kana wal qabatee hanga farraa eegalaa addee fi taabee maal jetta dhugaatii irra koominiitii hawaasni keenya. Naa'ol Olaanii Tuujoo. Naa'ol Olaanii Tuujoo. Baay'een gammadaa akkasittiin koominiitiin keenya walitti qabamee argamuu isaatii fi bara dheeraa kufaa ka'aa adda nagahee koominiitiin keenya har'a immoo akkasittiin walitti qabamnee ijoollee dargaggoo keenyaan walitti qabamuunsaa koominiitiin kun itti fufuu isaatiif baay'een gammadaa. Waaqayyoonis nan galateeffadha. Kanumadha. Hayat Muhammad baay'ee tattaaftaa koominiitii kana bakka buutee akkuma addee fi taabee faayaa turtanii gahee magaalaa kana keessatti illee gahee qabdaa yeroo hunda argamtaa bakka hawaasni godhatu. Hayat Muhammad yoo jiraatti gaadhi yookiin maatiin fuudhuu hin danda'a. Duraan durseetti Oromoo Freedom Media isin galateeffachuu barbaada. Bakkee hawaasni keenya sagantaa qabutti dhuftanii waan gabaastanii fi galatoomaan jedha. Achirra darbeetti baay'ee gammadeera adda magaalaa kana ganna 31 jiraadhe koominiitiin keenya jabaa ture. Jidduudhaanii waan adda addaatiin koominiitiin keenya lallaafattee turte. Garuu baroota sadeen darban kana koovidiif illee waan adda addaatii fi waliin agarree ganna lamaaf osoo hin agarree kunoo adda wal agarree namni illee hedduu ta'ee bahee barcumaa dhabee barcumaa barbaadachaa turanii baay'ee waan gaariidha ka argee gammadee jira. Warri koominiitii illee jabaadha ulfaadha waan jalqabdan kana itti fufaa waan hedduutu nama fuuldura dhufuu danda'a garuu san hunda warroota as turanii waliin mari'achaati wal gargaaraa hojjennu galatoomaa isiniin jedha. Abdallaa Bashiir. Koominiitiin hawaasa tokkoof maali adda taasisaa? Koominiitiin hawaasa tokkoof lafee dugdaati. Abdallaa Bashiir. Namni tokkummaa hin qabne biyya hambaa kana keessatti namni koominiitii hin qabne humaa tokko bukkuma calluma jedhee lafarratti gogaa lafa gogaa irratti biqilee jechaadha. Lafa gogaa irratti yoo muka dhaabde gadi fageessee hundee hin qabatu taanaani hin goga lafti suni. Nuun immoo Oromoon naannoo kana jiru ofiisaa of badaduuf jedhee ijoollee isaa akka gaariitti guddifachuuf jedhee hawaasa kana cimsee dhaabbachuu qaba. Maaliif bor ijoolleen isaa kana keessatti guddattee nama taatiif ijaa ta'eef. Kanadha hawaasni koominiitiin kanaaf nama gargaara.
community hin qabnu taanaani tokkummaa hin qabnu sabni tokkummaa hin qabne immoo eessayyuu gahuu hin danda'u. Kanaaf ijoollee keenya itti fufsiisuudhaaf familiin keenya afaan keenya aadaa keenya itti fufsiisuudhaaf community'n kun cimee dhaabbachuu qaba jedhaan kanan dhaama. Galatoomii mee adde margitu wani dabalfasarratti yoo jiraate hawaasa tokko community maali wanni adde fitaa birkaafte waan jabaashii kaafte kanarratti yaada yoo dabaltu jiraate. Yaa adde fitaa biheer dhugaa jetteerti. Aisha Burqa. Backbone dha jette. Ani immoo maal jechuu barbaada sanirra dabaleeti utubaa manaati wanni hundi community tirkata community namni hin qabne akka mana hin qabne hawaasni tokko community jechuun hawaasa Aisha Burqa. nama tokko lama miti community jechuun waan hawaasaati jechuudha. Amma inshallah yoo rabbi jedhee mana bitannee ijoollee keenya karaa irratti akka hin banne waan adda addaa haga takka public safety keessatti waan hojjedhuu fi waan akkasii waan adda addaa community keenya gargaarreeti ijoollee keenya baraaruu jedha galatoma. Galatooma adde fitaa birii fi adde margituun illee yaada Oromiyaa Freedom Media kennuu keessatti hedduu galatoomaa isin jenna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa guyyaarraa sababa Oromoo community magaalaa Siyaatilee wal qabatee hawaasni keenya walitti dhufee marii adda addaa taasisee jira. Marii kanaan wal qabatee Dr. Hussein fi obbo Isaa Uloo gidduu keenyatti argamanii mee yaada gabaabaa isaanirraa fuunaa. Obbo Isaa guyyaarraa maaliif iddoo kana dhuftan? يا جلتوني عبد الله بيار أورني ولدت بفديتي بجدة حواسني كأن كأورمو كمجالات سياتي في استيت واشنطن كم يشور بعد؟ Galatooma Boyisa, galatooma mee Dr. Hussein Asumani sanillee community hawaasa tokkoof maali barbaachisummaa community biyya alaa kanarratti maali inni gaheen community أيه جلتوما أبو عبد الله ترى كنا نوكنو كيسانيف أبو إنسان أكغاريتي تلتني همانيرو وني ساني أمسن هندرو atau malee xiqqoo waajjechuu barbaada maal inni community'n ummata akka keenyaa kana ka biyya dhaloota itti dhalate irraa fagaatee jiru faayidaan isaa faayidaa gugurdaa fi akkana hin jedhamne maaliif yoo jenneetiin jenne aadaa isaa kaalcharii isaa akkasumas haala adda addaatiin yogguu wal gahee argitee waan adda addaa walii qoodee ijoollee isaa maatii isaa akkasumas maatii ummata Oromoo kana kan ta'an aadaa wantoota adda addaa sheer godhanii hin irraanfatanii aadaa kana hin jajjabeeffatanii akkasumas yeroo rakkoo kana waliin mari'atanii akka aadaa ofiititti akka argitee sirna keessa maatii keessa dhalateetitti sheer godhanii waan kana argitee furmaata rakkoo jiruuf furmaata kennan jechuun akkuma kanaan wantoonni kanaan dura argitee community'n kun godheetiin hin jedhe illee wannuma kana mirkaneessa jechuudha. Ani akka fakkeenyaatitti faayidaa fi wanti community'n kun godhu baay'ee faayidaa qabeessa ta'uu isaa fakkeenya xiqqoo isinii kaasuu barbaada. Iddoo tokko keessatti iddoo jedhu tokkotti namni ho'i dubartii na dhufte anini abbaa kiyya caalaa hin beeku hadha DNA kiyya laallameetiniin dhaloonni kiyya Koongoo akka ta'e of beekee jettinaan argame abbaa ofii malee achiin booda beetu jechuudha. Garuu uummanni keenya kun yoo asitti wal gaheetiin jedhe aadaa ofii barsiisaa seenaa ofii barsiisaa abaabayyuu akaakayyuu sanyii irraa dhufe eessaa akka dhufe barsiisaa. Kanaaf faayidaan community wal gahee dhufee ijoolleen dabalatee maatii akkasumas maatii hunda dabalateetiin bakka tokko ta'eetiin waan adda addaa wal jijjiiruun akkasumas waan kana haala gaffageenyaatiin irra hojjetuu danda'uun faayidaan isaa kana kan jedhamne jechuu barbaada Abdallah. Galatooma Dr. Hussein yaada keessanii hedduu galatooma isin jenna obbo Isaa mee yeroo baay'ee community keenya akka socho'u isin jedha.
مي أرمات سريت أجل سمعني يا ذكي سبيل أسمان قلوب جن ألا جمّتشو جدا ندعها ما تكو نمني بفان ورمون بلا بلين أساسا نم بفول فقط إنما ست أرجعات من جرا كوني جمّتشو جدا لما تأمو ناموس أرجنا نمني كنا قاعد في ساعتي كنا لما راق أبي أسرع هذا ما أسرع نسوتشونه الرجال إجولة تكو حتى لفادو فاتي نجس أرجع جرا إجولة تنا تقول جاني بفات أرجع سكانت أسكت ستك جبي براق أجرني سبتات نينجرن هول أرجع نينجرن إجولة تنا أسرع وجودا وان إنران فني توقف التجارة منات سياسي هذا أبا قاف برايتان أتشنو جيسة تدفع وني سمالي سجرا لفأكنا نجيسة وانجرني فوني كوني وقعد يرو إرجع دبي فوان دندو متى إجولة كيسة سمي إجولة كيسة وان قدبوا إيتيني يفيد قلتي ديموف بقلت رايتر بقلت سنتو كيسة جرا كنا فوان جمع جودا لما تمو إجولة من برنوتا كيسة باتي سلا حواسني مالك أنت أكمل دكتور حسين كاسيس نيجري أرجع أوفيسن إنه ما ساني مدرسن تاو حواسني تجارة وفي أسيت تجارة خنين recognize وجون وانت كلامتي جلهم كون قاف أسيب هني تيجي الحواس كان الراد الدفقات وهندن دعني جلس أقول لك أباني في كبجال لي أقول لك أباني recognize وجون كون وانت كامير أنا في وان قد دادا وان دكتور حسين جرات نينتر رتون ندبلو حواسني نور أسجر مرتنو يو بكبوء أمتكينا أكتانو أمتكينا أمنكينا بلدانا إسات أكتاون أكنورن الرافنية يو وان غاري دلن واتكينا بس مدفنا إسا قدنا إسا مدفنا عادا إسا مدفنا سن إسا مدفنا إنما إسا مدفنا عادا إسا مدفنا يو أمو ففج آنيتي نينجن بكجرو خانتي أبا معاتي نيندينا كناف نمكين أسكيس سجرا وان غاري جمعان كينا يو برتا أول ديما نمي كينا بزنسان ملكايا يو إن أول أفي هوا سما كيسا ملكايا أول أفي سنة كيسا جرو كان كيسا لفق أبتا أول أفي تنجري أمتا كينا حمليتانا أمتا كم أكتاني ملتفنا كناف أست اللي جراني أمتا كينا اللي جراتشبنا هوان قد دادا كما تقول دانا كما سينجي شو الوادات هدو غلطوما دكتور شياني أرجتني وجراتي وجراتي أيه ونها فنجرو وانتوني باين أكغاريتي إبساماني روبو إيسان اللي غير ونتقو دبلو بربادو إسات اللي وطان إنما كينا أولك أبني أرجسيسوف إنما كينا أكا نمني باين أكا أرجتني بيكناتي اللي تأي أكا استيتا كناتي بيكم تيك أبنو أرجتوف يو أكنا بكتوكو تاني وليد نفنيت نينجن أمّن برولين نو أرجع إنه أكتاني نو أرجع إنه ما كنا نبون أديم نجتو يجولين كنا لي وان كنان وفيت بون نجتو ada isani enuma isani maluma isani akka gaaritti argisiisanii addunyaa irratti uf beeksisuu danda'an nullee beeksisuu danda'anii ufillee beeksisuu danda'anii eessattillee eenyummaa isaaniitiin boonuu danda'an jechuudha. Kanaaf wantoota akkanaa kanniin hanga danda'amnee bakka jirrutti iddoo jirru hundatti jajjabeessineetiin ufafotti deemsisuu akka qabnu hunduma keenya irratti amaanaan kaameeraa kana hunda amaanaa jechuu barbaada Abdallah. Hedduu galatooma isinillee nama umrii faguriitii keessatti hawaasa illee duraan dadhabas furtanii ammallee hojjetu galatooma galatooma hojii guddaa hojjetaa jirtanii jabaadhaa galatooma. eegale kun is very dangerous dhugaa isinitti maali waan taphaatii miti osoo isin mana teessan ijoolleen teessan bifa biraatiin isinitti yoo galte maal agartan fiilii akkamii agartan mana keessatti kun waa hedduu ulfaataadha waan kanarraa mari'achuun baay'ee barbaachisaadha kana godhuun ammoo community qabaachuudha community keessan jala dhaabadhaati miseensa ta'aati waan godhamu qabu akka godhan ammoo isin masakkuu qabdan malee communityin isin masakkuu qabu hawaasni itti birmadhaa isin jechuu barbaadeeti galatooma yoo gaafin jiraate gaafii bal'aa isiniif kennina yaada yoo jiraate yaada isinii kennina waan barbaadan gaafadhaa isin jechuu barbaada hedduun keessan akka naa bilbiltanii waan gaafataa turtaniif waan kana dubbachuuf dirqama natti ta'e ammas taanaan marii keessan itti fufa kanaafuu haga ijoolleen qophaa'aniif yoo tarii gammachuun asitti dhaatte itti fufna jechuudha. Maqaa ijoolleen yaama yoo maqaa ijoolleen as hin jiraanne ta'e maatiin hin fuutaniif jechuudha.
Sabbontu Magarsa yoo isin hin jiraatin maatiin fuudhuu fi dandeessanii. Abdul Nasir Galgalo yoo inni hin jiraanne maatiin isaa fuudhuu hin danda'a. Halima Badaso. Isaac Tadale. Yeah, thank you. Thank you. Murad Hadi Muhammad. Madi for Uhidan Desa. Naol Olani Tujo. Meti Balada. Fakkeenya nama hundaa taati ijoollee ofii guddifachaa sadarkaa kanarra ga'uun dhugaa baay'ee waan ajaa'ibaati. Harka dhaafi please. Hayat Muhammad. Hayat Muhammad yoo jiraatte dhiyaadhu yookiin maatiin fuudhuuf hin danda'a. Fraul Dube. Fuudhuuf hin dandeetta yoo hin jiraanne. Naif Ibsa, sorry. Thank you. Abdul Hakim Kadir. Murad. Abdullah Bashir. Abdullah Ashir. Abdullah Bashir. Zainab Robale. Maatiin fuudhuuf hin dandeettanii ijoolleen hin jiraanne please. Khadija Abdul Qadir Robale.
Madina Adam. Madina Adam. Sumayya Ali. Sumayya Ali. Sumayya Ali. Aisha Burqa. Ruwaida Noore. Aisha Burqa. Abbas Kadir. Marawa Kotallo. Liban Machella. Mallicha. Liban Mallicha. Baraddin MashaAllah. Baraddin MashaAllah. Tolashi Warko. Tolashi Warko. Tolashi Warko. Okay. Oh, Abba. Espera. Kaku Jorgo. Kaku Jorgo. Okay. Koke Danye. Koke Danye. Oh yeah. Hayat Muhammad. Okay, onjiraanne so nubira turaan kenninafi so nama kan biraa ka itti aanu qabna asumaan sartifikeeta nama afuriif qabna hayyoota keessanii kan yeroo dheeraa beektanii kabaja argachuu qaba namoonni kenna yeroo isaatitti hojjetaa ture